Welcome to Oro Academy. Gara Oro Academy bakana kan dhuftan jenna. Oro Academy bakana kan dhuftan jenna. Arramu just physics for remedial program. Physics for remedial programming qabanne dhufneerra. Just chapter 1 gara qaba. Just bifa condensed ta'een barraa'eera. Kun immoo kutaa 9 kaasee hanga kutaa 9 kaasee hanga kutaa 12 of jalatti qabata. So bifa gabaabsameen barreeffame. So isinis just semestera tokko qofa waan barattuuf bifa condensed ta'een maybe chapter hunda cover gochuu dandeettani. Karaa saniin ilaalla. Just chapter 1 itti aanu ilaallu. So kanaafuu kallattimaan gara just boqonnaawwan itti ilaallu. Boqonnaawwan maal jedhama? Just over here this chapter 1 about what? About vector. About vector da. Vector. So vector jechuun maal inni quantity da. Quantity da. Maal inni physical quantity. Physical quantity. Quantity in jalqaba wanti jennu wanta directly or indirectly measured ta'uu danda'u jechuudha. Kanaatu maal inni quantity dha. Kanaafuu vector maal inni physical quantity dha. Physical quantity dha. Just physical quantity dha. Wanti inni itti beekamu maal inni just magnitude qaba. Plus what? Plus direction dha. Direction. Kanaatu maal inni vector dha. Yoo magnitude qofa taate maal ta'a? Scalar ta'a jechuudha. Garuu over here plus direction yoo qabaate maal inni just it become maal inni become vector ta'a jechuudha. So direction kallattimaan just gara itti aanu taa'eenu sorry. Now over here akkuma ilaaltan vector in the scalar quantity dha. Amma scalars asitti akka argartan scalars are physical quantity. Physical quantity lamaaniyyuu physical dha. Only maal inni magnitude qofaan ibsama jechuudha. Magnitude qofa yoo ibsame just only with magnitude yoo taate with only magnitude yoo taate maal inni here scalar jala seenaa jechuudha. Example in isaanii maal inni are electric charge density mass. So charging wanta tokko just charging just 2 coulomb jechuu dandeenya. Charge qaama tokko 2 here micro coulomb minus 2 micro coulomb jechuu dandeenya. Kun maal inni direction qabu. 2 is maal wanti jedhamu hin jiru. So kanaafuu maal inni unity fi number qofa qaba jechuudha. Yoo san maal inni scalar jala seena. Then vector inni maal inni physical quantity. Physical quantity. Physical quantity kun immoo maal inni must be described. Maal inni maalidha ibsamuu qaba? Dirqama both magnitude and what? In the direction idhaan ibsamuu qaba. Kanaafuu just scalar is equals to magnitude only. Example in isaa maal inni electric charge density mass length
speed, energy. Kuni maalinni scalar. Example, scalar electric charge, density, mass, length, speed, energy, and jira itti fufa. So kuni maalinni kunniin scalar. Only with what? Only with the magnitude of one himself jechuudha. Exactly. So maalinni kabiraammoo vector. Vector inni maalinni just physical quantity. Physical quantity must be described both by magnitude and direction dhaan ibsamuu qaba jechuudha. Kana well done. So kanaafuu summarize yoo goone physical quantity bakka lamatti qoodama. Quantity bakka lamatti qoodama. Tokko maalinni vectoridha. Inni kun maalinni kabiraammoo scalarudha. Kun immoo magnitude only. Kun immoo magnitude plus direction, of course. So yoo kana ta'e maalinni just physical quantity bakka lamatti qoodama. Vector fi vector quantity and scalar quantity. So vector immoo magnitude fi direction qaba. Kun immoo only magnitude qofaan ibsa. Well done. Complete goona jechuudha mata dureen. Now point itti yoo jennu vector representation. Now vector akkamitti represent gochuu dandeenya? Vector karaa lamaan represent gochuu dandeenya. Karaa inni jalqaba maalinni just tokko analytical or algebraic. Isa kanaan. Inni biraa immoo spherical or geometrical. Isaan lamaan kunniin maalinni just over here graphical or geometrical method in jira. Inni biraa immoo analytical method in jira. Garaagarummaa jira lamaanii kanneen analytically kan jennu just analytically letteridhaan bakka buusudha. Letteridhaan just letteriin tokko jira. Letterii sana xiyyaadhaan akkanatti agarsiisudha. Or letterii sana immoo bold gochuudha. Letterii sana guddisuudha. More bifa kanatti jechuudha. Maalinni kunis vectoridha. Kunis vectoridha. Analytically letteridhaan xiyyaadhaan small just letterii irratti capital letterii ka ta'e. Capital letterii irratti yoo xiyyaan jiraate or capital letterii osoo hin taane just wanti sun capital letterii ma ta'etti yoo bold ta'e just isa kanaafi just kunama bold ta'eera. Almost kuninu matammaa isaa yoo maalinni vectorii bakka bu'u. Garuu immoo isa kana ta'eet akkana yoo ta'e kunis vectoridha. Garuu immoo isuma kana yoo bold goone maalinni kunis vectoridha. Kun immoo akkaataa ittiin analytically letteridhaan bold or a letter above it with arrowdha. So kunin maal jedhama? Analytically method jedhama. Kabiraammoo graphical or geometrical method ka jennu kun immoo geometridhaan bakka buusudha. Just geometridhaan akkamitti bakka buufna? Geometridhaan here akkuma asitti argaa jirtan geometridhaan sarara xiyyaadhaan jechuudha. Xiyyaadhaan just xiyyaadhaan sarara wayii sarara just inni kun asii kaasee agasii dheerinni kun leengiziin kun maal bakka bu'a? Magnitude bakka bu'a. Magnitude just asii kaaseet hanga asii ka jiru maalinni magnitude bakka bu'a jechuudha. Sorry agasii jiru magnitude bakka bu'a. So xiyyituun maal agarsiisti? Heedidha. Heediin kun immoo mataan maal agarsiisa? Direction isaa agarsiisa. Direction isaa garamitti akka jiru fakkeenyaaf inni garanatti jiru to east yoo taate inni gara bitaatitti jiru to east. Maaltu agarsiisa? Xiyya mataarra jiru kanatu agarsiisa. Kun immoo mallattoon kun yoo gara olii qajeele to north jechuudha. Maalinni
mallattoo gubbaa jirtu. Inni asii kaasee hagasii dheerinni kun maal lengezi isaa malee inni it is magnitude. So tailiin immoo isa just huma agarsiisu starting point qofa agarsiisa jechuudha. Objectiin sun oo movementii sana eessaa kaasee gara eessaatti akka deemaa vector waan ta'eef just starting point qofa indicate godha jechuudha. Well done. Now isa kana so point inni ta'anu vector addition and subtraction. Akkuma beekamu lakkoofsa lamaa yoo walitti dabalu fakkeenyaaf 2 kilogram plus 2 kilogram 4 kilogram dha kana nuu kenna. Kuni maal inni scalar waan ta'eef just because it is scalar akkuma ordinary number itti walitti dabaluu dandeenya jechuudha. But in case of what? In case of vector we can't add in such way. Just akkanatti walitti adii gochuu hin dandeenyu. Addition fi subtraction mataa fi qabaa jechuudha. Maaliin vectoriin ordinary addition and subtraction numberiin tokko hordofu jechuudha. So akkuma lakkoofsi tokko lamatti dabalu lama afur dhufu kana ordinary number dha to akkana ta'a malee or scalar number to akkana ta'a malee vectoriin kana ta'uu hin danda'u jechuudha. So eegi kana ta'uu hin dandeenye maal inni akkamitti walitti adii goona akkamitti just walirraa subtract goona. Let us see it. Here jalqaba irratti maal inni sum of two or more ida'amni vectorii lamaa fi achi olii maal jedhama ida'amni isaa jechuudha. Not individual isaati miti. Ida'amni isaanii maal jedhama resultant vector jedhama. Kun immoo r dhaan just r overhead r kana jechuun vectoriiwwan fakkeenyaaf a plus b vectorii kanatu jira jennu lamaa fi achi ol or c haa jennu. Kun immoo r'n tun maal jedhamti resultant dha. Ida'ama maaliiti? Ida'ama vectoriiwwan nuu kennamanii yoo taatu. Because it is the summation of three vectors. Summation one three vectorii kanaati. Just maybe addition qofa ta'uu danda'a. Summation waan ta'eef just summation bifa kanaan ta'a. Summation. Yes, summation sun immoo just in x direction ta'uu danda'a. In y direction ta'uu danda'a. Hin beekamu summation sun jechuudha. So kanaafuu summation sun positive as negative as ta'uu danda'a jechuudha. Sum yookiin totally wanta sana waan ta'eef not only addition qofa miti. Dirqama addition qofa wanta jennu miti jechuudha. So kanaafuu jalqaba maal kaasee ture vectoriin seera maaliin fayyadamu ordinary number addition or subtraction fayyadamu jenneera. So kanaafuu maaliin seera mataa ofii qaba. Vector addition is not here. Vector addition is not simple algebraic addition of numbers. Kana bakka point important here. Akka normal numbering itti edamut just edamun ta'ush. Inni maaliin obey laws of vector addition. Seera dabaluun kan inni vectorii ta'e kan mataa ofii qabaa jechuudha. Okay. Seerri isaa maaliin seerri jalqabaa here seera jalqabaatu kun. Seerri jalqabaa the resultant of two vectors having the same direction is algebraic sum of two vectors with the same direction at the both. Look at it. Amma pointi kana laal. Pointi inni jalqabaa just yoo direction tokko qabaat now the same direction dha. The same direction then vector fakkeenyaaf a fi b haa jennu. Then resultant isa maal ta'a? Just isa kana ta'a. A plus b isa kana ta'a. Maaliin direction isa kana direction jara lamaatiin wal fakkaataa jechuudha. Fakkeenyaaf over here 6
meter to east dha. Now 8 meter to east dha. Jara lamaan kan yoo walitti daballe meeqa nu kenna? 14 meter east dha. Jara lamaan iyyuu east waan ta'aniif. Inni kan yoo maal ta'e yoo jara lamaan iyyuu walii parallelii direction tokko ta'an. Parallel and have the same direction qabaatan vector nu kenname lamaan jechuudha. So inni lammaffaa immoo yoo opposite anti parallel yoo ta'an, fakkeenyaaf isuma kana haa fudhannu, isuma amma haasawaa turre kana haa fudhannu, just anti parallel yoo ta'an just inni saddeetii kun maalini saddeetii east dha, 8 meter east. Kan biraa 6 meter what west. Just amma edamni isaanii kun maalini saddeeti hir'isuu 6 ta'a, 2 meetiri ta'a. Amma saddeeti tara waan ta'eef direction isaa maalini gara east ta'a. Course. So kanaafu yoo A fi B just A plus B kana jechuun A in saddeeti plus into kun immoo direction negative 6 is equals to 2 meter to east ta'a jechuudha. Yes. Kun pointi maalini pointi lammaffaa. Kun immoo pointiin jalqabaa maalini yoo parallel ta'e the same direction qabaate. Kun parallel ta'eet just parallel ta'eet opposite direction yoo qabaate roolii lammaffaadha. Rooliin sadaffaan sun immoo just vectorin sun when they are perpendicular to each other, perpendicular to each other. Yoo perpendicular yoo matan just kunin 80 ta'e kun 60 yoo ta'e then Pythagoras theoremidhaan kun maal ta'a? Just arra resultant ni kenna 8 square plus 6 square then kun immoo 64 36 dhibbaa then 10 ta'a. So kanaafuu kun maal inni resultant isaanii yoo perpendicular ta'an here perpendicular yoo ta'an isa kana resultant isaanii kenna 10 ta'a. Kanaafuu amma seera meeqa laalle addition in the subtraction of vector seerota sadiin kana jechuudha. Over here inni jalqaba parallel the same direction. Inni lamaffaan immoo parallel but in opposite direction. Inni sadaffaan immoo when two vector perpendicular to each other. Kana jechuudha. Addition or subtraction of maalin vector dha. Well done. So kan biraa immoo addition fi subtraction vector irratti geometrically yommuu ilaalle just pointii lamaan kanatu jira. Triangular method and parallelogram method dha. Pointii lamaan kanatu jira jechuudha. So mee haa ilaallu. So pointii lamaan kanatu jira. Pointii lamaan kunniin yes triangular method and parallelogram method dha. Triangular method yoo jennu yoo vectorii lama yookiin lama olillee haa ta'u inni tokko just akkana ta'a. Inni biraa immoo isorrumaatti fufaa jechuudha. Kanaafuu headii fi tailii wal qunnamsiisuu jechuudha. Head and tail. Tailiin isa kanaa fi headiin isa kanaa jechuudha.
yoo wal qabatan sun maal inni triangular method. Joining vector head to a certain order jechuun kallattii wayii then vector that is drawn from tail of the first vector to the head of the last vector is resultant vector dha. Kanaafu heera kana fudhannu een bifa kanaan sarara then headin isaa sitti dhumata then headii kanarra tailiitu eegalaa jechuudha. then resultant vectorin kenna maal ta'a tailii isa jalqabaarraa gara heediitti haguma barbaadillee haa jijjiiramu just is akkana ta'eeti just akkana haa ta'u. Resultantiin keenya yeroo kamiyyuu tailii jalqabaarraa gara heediitti vectorin kenna resultantiin keenya isa kana ta'a jechuudha. It is our resultant. Just isa guddaa barbaadillee haa ta'u yeroo kamiyyuu tailii isa jalqabaarraa heedii isa dhumaatitti yoo san resultantii kennatu isa san ta'a jechuudha. Resultantii kenna. So inni biraamoo parallelogram methodidha. Parallelogram methodidha. Parallelograming kuni akkamitti isa jalqabaarratti akkuma ilaalaa turre maalinni heedii tokko irraa tailii itti qabsiifneet achiin booda isa kana tailii irraa kaafnee gara heediitti yoo just measure goone sun maalinni resultantidha. Garuu immoo yoo just tailii fi tailii wal qabsiifne just akkanatti tailii fi tailii yoo kanatti wal qabsiifne akkamitti just solve gochuu dandeenya. Vectorii akkana tailii fi tailii yoo wal qabsiifne just kun jalqaba vectorii kanaati kun immoo jalqaba vectorii kanaati. So akkamitti fakkeenyaaf eedhaaf vectorii eedhaaf over here kun maalinni jalqaba pointiin kun ammallee vectorii bidhaaf kun maalinni pointiin kun jalqaba. Then akkamitti wanti resultant isaa summation isaa barbaaduu dandeenya. Summation isaa akkitti barbaadnu akkami just parallelogramii measure goonaa jechuudha. Kana jechuun now vectorin kun hin jira kunis hin jira. Then resultant isaa argachuudhaaf kanaafis isa kanaaf parallel kan ta'e safarra kanaafis parallel kan ta'e safarra. Then diagonalin kun maal inni resultantidha. Diagonalin kun resultantidha jechuudha. Then when theta is angle between A and B yoo ta'e jechuudha. Kun immoo T alfaan immoo angilii just arreenumu resultantiin uumuu jechuudha. So here formula wayin jira. Formulaan kun hin jira. R square is equals to A square plus B square plus 2AB cos theta kana jedha. When they are 90 degree wanti kun kufoonni kun yoo 90 degree ta'e cos of 90 degree 0 dha partiin kun 0 ta'a. Yoo san Pythagoras theorem ta'a jechuudha. Formulaan kun immoo akkamitti dhufe just formulaan inni kun akkamitti dhufe just prove goonee formula kan akkamitti akka dhufe. So let's go. So prove goonee just parallelogram tokko akaafnu just sorry parallelogram tokko akaafnu just kun parallelogram dha isa kana just A haa jennu kunin B dha. So kunin A dha kunin parallelogram then height isa kana 90 degree dha. 90 degree gadi sarara here 90 degree dha. Asit theta way ni jira theta kanaan
just y haa jennu pointii asii kaasee hagasii jiru kanaan just asii kaasee hagasii jiru kanaan x haa jennu. Then asii over here maaltu jira? Resultant jira jechuudha. Resultant jira. So angilii akkamii arganna? Resultantiin kennan jira. Triangilii bifa akkanaa qabu tokko argannaa jechuudha. Kunin r dha. Kunin a plus just x dha. Agasii jechuudha x. Kun immoo y mataadha. Y ta'a jechuudha. Isa kana. So kanammoo akkamitti r'n kenna amma formula nu prove gochuu deemna. R is equals to a square plus b square plus 2ab cos theta dha. Isa kana prove gochuudhaaf deemna. So akkamitti prove goona? Now maalifnu r square is equals to maalinin isa kana here a plus x the whole square plus what? Y square dha. Just triangle angle dha waan ta'eef just right angle dha. Sorry, right angle waan ta'eef r ken hypotenuse irra jira. Over here hypotenuse irra jira. Hypotenuse just isa kana adjacent theta irra jirti. Adjacent square plus opposite the whole square dha. So kanaafu amasi theta jira. So y in terms of wanti haa kennu y in terms of what? Y in terms of what? Angle kanaan here wanti forget gochuun qabna asitti b tu jira. Angle tabraallee hin qabna jechuudha. Angle biraa just angle kana asitti b ni jira. Asitti theta ni jirti. Just asitti immoo y dha. Asitti x dha. So cos theta is equals to adjacent dha. Adjacent over hypotenuse over b. So x in kenna maalinin b cos theta. Now y ni immoo bifuma saniin y ni immoo b sin theta ta'a. Of course amma resultii lamaan kana qabna jechuudha. So r square is equals to just a square jechuun a dhama. X jechuun maalidhaan b cos theta the whole square. Y jechuun b sin theta the whole square. R square is equals to kanneen square yoo goon a square plus b square cos square theta plus what? 2ab cos theta plus jechuun b square sin theta sin theta square. Isa kana. Now r is equals to a square plus isa kanaa fi kana walitti haa fidannu. Yoo fidan maafi b square waan qabuuf b square common waan ta'eef into cos square theta plus sin square theta plus kun immoo hin jira 2ab cos theta. Now seera trigonometry irratti cos square plus sin square maal taate tokko ta'a. So r square is equals to a square plus tokko times kana jechuun b square ta'a plus isa kanan qaba maalinin
2ab cos theta ta'e jechuudha. So resultantiin keenya isa kana ta'e. Kun maal inni seera parallelogram irra. So kanaafuu prove gooneerra jechuudha. So gara pointiitti aanutti haaca'inu just isa kana prove gooneerra. So over here angle tan theta over here tan theta just opposite over hypotenuse, then tan theta is equals to b over a because isa kanan ta'e graphing kun just pointing kun isa kanaaf sorry isa kanaaf jechuudha. Tan theta here opposite over what adjacent sanaaf jechuudha. So isa kana prove gooneerra. A plus b yoo taate a minus b yoo taate immoo here minus dha. Here garaagarummaa isa kanaa fi isa kana gidduu jiru just asitti plus dha, asitti immoo minus dha. Garaagarummaa jira kanaa jechuudha. No difference at all. Kan biraa immoo here tan theta isa kana jechuudha. Tan theta opposite over adjacent. Just kofa dura dubbanne irratti isa kana jechuudha. Asitti a plus x dha, kunin y dha. X maalin ibsine x just b cos theta dhaani, y immoo b sin theta dha. So kanaafuu r kanatu jira, tan theta immoo y isa kana jechuudha. b sin theta over isa kana jechuudha. Adjacent a plus b cos theta dha jechuudha. Then alpha argachuudhaaf tan inverse goona. Tan inverse of b sin theta over a plus b cos theta dha jechuudha. Isa kana right. Kana jechuun here what have written over here wanta asitti birraa'e kana jechuudha. Well done. So bifa kanaanin parallelogram method just kama malalle kana no difference at all isa kana. So over here maalinini sine law kan jedhamutu jira. Let us see it. So sine law over here bal'aa jira. Just sine law over here, sine of 180 degree just isa kana jechuudha. 180 degree isa kanaaf goota. Hir'isuu theta maal ta'a? Angle kana ta'a jechuudha. Angle kana just angle bakka kana jiru jechuudha. Maalinni fuullee isaa akka jiru ta'a. Sine of fakkeenyaaf akkanaa jennu akkana asitti angle wayii jirti. Beta jennu asitti arreen jirti. Just sine of beta ishii kana jechuudha. Over maalinin r goona is equals to sine of just asitti biyyaa jennu asitti alpha angle kana sine of alpha over just maalinin roga isa fuullee jiru jechuudha. Roga isa fuullee jiru b. Kanaafuu haala kanaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Wantoota nuu kennan fakkeenyaaf sorry here as
asitti 30 degree jennu asitti 60 degree jennu. Now asitti 5 kennameera rogni kun asitti immoo x hin beekamu. So saayina laawun fayyadamneet roga kana isa asii kaasee agasii beekuu hin dandeenya. Akkamitti beekuu dandeenya? Just sin of 30 degree over maaliin ka fuulleessaa jiru fuulleessaa isa kana jira. Maaliin over x is equals to sin of what? Sin of 60 degree over what? Over 5. So in become sin of 30 degree in become sin of 60 degree in become. So kanaafu gati x beekuu dandeenya jechuudha bifa kana. When maaliin angilii lama triangle keessatti nuu kenname then sin lama fayyadamneet kufa tokko murteessuu hin dandeenya jechuudha yookiin immoo roga murteessuu ni dandeenya. Well done. So point ittaanu taa'eenu pointiin itti aanu pointii baay'ee important ta'e pointiin kun immoo maal jedha? Just look at it. If the vectors form closed polygon, vectoriin closed polygonii poly jechuun warra aangiliiwwan hedduu qaban closed ta'e yoo uume maaliin resultantiin kenna 0 all null vectorii jedhama. Sorry. Yoo closed polygonii uume maaliin resultantiin kenna malta 0 or null vector jedhamee beekama jechuudha. So here is a bifa kana just bakki ka'umsaa fi bakki xumuraa isaan beekamu jechuudha. Yoo san maaliin 0 nuu kenna. Isa 0 kana maal jenna? Null vector jennaan. Null vector. Isa kanatu null vector. Sababni isaa vectorii just final minus initial ta'uu danda'a. Yoo san final fi initialin isa akka ta'e hin beeku. Starting point isaanii similar dha waan ta'eef just pointii wal fakkaataa yoo walirraa hir'is maaliin 0 si kenna jechuudha. Kan biraa immoo interesting point two or more vectors ukaalii jechuudhaaf vectoriin lamaa fi achii ol ukaal jechuudhaaf seerota armaan gadii kanneen fulfill gochuu qaba. Tokko the same physical quantity bakka bu'uu qaba. Fakkeenyaaf 10 fi 10 wal qixa haa jennu. Magnitude isaanii just have the same magnitude. Direction isaanii illee fakkeenyaaf kunin to east jechuu qaba. Kunis to east jechuu qaba. Kan biraa pointiin inni jalqabaa maaliin the same quantity jechuun wanti isaan measure godhan wanta tokko ta'uu qaba. Newton yookiin immoo 10 meetir is equal to 10 meetiridha. Kan immoo 10 meetirii is equal to just 10 newton yoo jenne kun hin ta'us. Maaliin magnitude isaanii wal qixa of course but maaliin the same quantity physical quantity bakka bu'aniyyuu jechuudha. Direction illee wal qixa qabaatan yoo physical quantity isaanii wal the same hin ta'in fulfilling. Kanaafuu seerota sadiin kana just physical quantity the same ta'uu qaba, magnitude the same ta'uu qaba, direction isaan indicate yoo godhan just kallattii tokko east to east or west to west ta'uu qaban jechuudha. Yep. So over here class work jira. So kana pointii kanarra cina pointii birootti seenna. Kan biraa immoo vector component ka jedhu kutaa itti aanu keessatti ilaalla. Just componentiin akkamitti akka split gochuu dandeenyu. Kan biraa immoo addition and subtraction component marratti. Kan biraa immoo multiplication immoo just haga sadiitu jira. Scalar vector dha, dot product fi cross product dha. Ergas immoo isaan yoo just isaan yoo xumur almost chapter tokko gara xumuraatti deemna. Chapter tokko gara xumuraatti deemna. So
kutaataanuu keessatti vector componentii fi multiplication of vector ilaallaa jechuudha. So kanaan nu haa ga'u.